bulchitoota aanaa, gaafatamtoota paartii, koree qindeessitoota aanaa dubartoota asirratti nu argamtan. Yaa'ii foorumii keenyaa sadarkaa godinaatti gaggeeffamu asirratti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Akkuma beekamu dubartoonni keenya yeroo garaagaraa jaarmiyaalee dubartootaatiin, foorumii dubartootaatiin, durmaa'insa dubartootaatiin hojiileen nuti hojjennu baay'een isaa akkaatuma beekamu hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf, haqa dubartootaa mirkaneessuuf, keessattuu ba'aalee yookiin rakkoolee garaagaraa dubartoota irra dhaqqabaa turan karaa gurmaa'insa qabuun akkaataan nuti itti hojjechaa turre bu'a qabeessa ta'uu isaatii fi keessaafuu gurmaa'insi keenya, foorumiin keenya hirmaannaan isaan taasisaa turan, gaheen nuti siyaasa keessatti taasisaa turre, gaheen nuti misooma keessatti taasisaa turre, gaheen nuti nageenya keessatti taasisaa turre akka godina keenyaatti yoo fudhan gahee adda durummaatii fi gahee leencaa taphachaa kan ture ta'uu isaatii fi gurmaa'insi keenya kun yeroo baay'ee isaa sadarkaa aanatti isaa ta'u sadarkaa godinaatti mariilee gurguddaa gaggeessaa turre keessatti bu'aan nuti buusaa turre, bu'aan nuti siyaasa keessatti buusaa turre, tasgabbii fi nageenyi godinni keenya argachaa ture keessatti, hojii ijoo nuti hojjechaa turre keessatti, dandeettii keenya cimsuun, ga'umsa keenya cimsuun iddoo nutti kenname abbummaan baachuurraa kan ka'e akka godina keenyaatti hirmaannaan keenya olaanaa fi sadarkaa bulchaa godinarraa kaanee bulchoota aanaa akkasumatti itti gaafatamtoota siyaasaa keessatti qabnu keessatti gaheen nuti baachaa turre dandeettii keenyarraa kan ka'ee fi ga'umsa keenyarraa kan ka'ee fi hirmaannaan nuti hirmaachaa turree fi akkaataa waan nu kenname abbummaan qabannee itti deemaa turre kan jiru ta'uu isaatii fi akka godina keenyaatti hojiin baay'een hojjechaa jirtanii fi hojjechaa turre baay'een isaa kan jiru ta'uu isaatiin ibsuu barbaada. Ergama gurguddaa lama maatii guddisuu irraa eegaltee hanga biyya ijaaruutti wareegama qaqqaalii godina keenya qofa osoo hin taane biyya keenya ijaaruu fi Itoophiyaa utubuu keessatti gahee guddaa fi olaanaa gaggeessaa turtee jirti. Keessattuu waggoottan 3 darbe keessatti injifannoo gurguddaa qaqqaalii birmadummaa biyya keenya kabachiisuudhaaf dubartiin tokko mana tokko keessaa raayyaa ittisa biyyaatiif dargaggeessa 2 hirmaachisuu qofa osoo hin taane guduunfaa itti hiitee gaggeessaa kan turtee fi biyya kana kan qarree duugumsaa keessa geesse hoggansa dubartootaa keenyaan akkasumas dubartoota godina keenyaa keessatti wareegama guddaan kafalamee biyya ijaaruu qofa osoo hin taane biyya utubuu fi sadarkaa addunyaa fi sadarkaa Afrikaatti beekamtii akka argattu kan taasise hoggansa dubartii kana waan taataniif baga jiraatan ammallee jiraachuu barbaada. Akkuma beekamu rakkoowwan keessoo fi alaan kallattii adda addaatiin qoramaa ture wareegama addasii rasaasaaf kennitee keessattuu dubartoonni keenya lakkoofsaan xiqqaa ta'an malee adda durummaadhaan raayyaa ittisa biyyaa keessatti hirmaatanii dargaggeessa keessatti kaka'umsa gurguddaa fi onnee uumuudhaan godina keenya bira darbee Oromiyaa bira darbee addunyaadhaaf fakkeenya kan taatan waan taataniif dubartoonni hoggansa godina irra jirtan ammallee paartiin mootummaan amaanaa guddoo kan isin biraa qabuu fi paartii godina keenyaa mootummaa godina keenyaa uummata godina keenyaa ceesisuu keessatti wareegama qaalii kan kaffalaa jirtanii fi ammallee wareegama akka kaffaltan abdii kan isin irraa qabnu ta'uusaa kaasuudhaan barbaada. Dubartii jechuun utubaadha. Kanaafuu dubartoonni godina Harargee aanaalee keessa sadarkaan jiru gaheen isin taphattan jijjiirama kana barii jijjiiramaatti irraa jalqabee jijjiirama fiduu irraa jalqabee hojiiwwan bakka bu'iinsa hin qabne injifannoo gurguddaa utubuudhaan deeggaruudhaan ajandaa diinaa fashaleessuudhaan gaheen isin taphattan gahee bakka bu'iinsa hin qabne waan ta'eef maqaa kootii fi maqaa waajjira paartii godina Harargee baay'ee galatoomsa. Inni kunis roga hunda keessa nageenya godina Harargee bahaa jiru mirkaneessuu keessatti gumaacha keessan yaala mirkanaa'a. Misooma argannee jijjiirama amma argannee of jiru kana ka godinni keenya mataatti ol qabatee sadarkaa naannoottis godina fooyyee ta'ee jiru kana keessatti humni guddaan jijjiirama kana utube isin waan ta'eef fuulduraafis kun cimeetti fufuu qaba. Gama seektaroota mootummaatii fi bakka gaggeessummaa isin kenname hundarrattis jechuudha. Hoggansi dubartiidhaa karaa guutuun hoggansa bilchina kan qabu kennuudhaan dhiirtiin illee akka isirraa muuxannoo fudhannuu fi akka paartiitti illee hoggansa gama dubartiitti hoggansu akka beekamu agarsiisu yeroo itti aanus
yeroo itti aanus jijjiiramni amma dubartii bira jiru akkaataan hoggansi bilchina qabu adda durummaadhaan aanaa pooteenshaala qabne qindeessanii karaa guutuudhaan raawwachuu jiru waan abdiin tolus muuxannoo isinirraa fudhannee kana babal'isuudhaaf ni dirqamna waan ta'eef jajjabaadhaa jechuun barbaada. Yeroo ammaa hoggansi dubartiidhaa godina keenyaa sadarkaa itti gaafatamutti parsantaa 30 waliigalatti aanaa dabalatee immoo parsantaa 32 irra jira. Yeroo itti aanu immoo kana caalaa akka bal'atu abdii qaba. Kana ta'uudhaaf immoo ergama isinii kenname bakka akkuma eegalan ciminaan raawwachuu jirtan kanatti muuxannoo walirraa fudhachuudhaan qindeessuudhaan gahee adda durummaa taphachuudhaan godina kana sadarkaa amma jiru kanarraa fuulduratti akka deemsitanii abdii qabna. Kan dhufuus akka muuxannoo isinirraa fudhatu warri dhiiraatis akka muuxannoo isinirraa fudhatu taasisuun dirqama waan ta'eef kallattii kanaan hubattanii bakka ergamni isinii kennametti adda duree baay'ee horachuudhaan hoggansa dubartii baay'ee fiduudhaan jijjiirama amma jiru kana daran ceesisuun barbaachisaadha. Fayyadamummaa fi hirmaannaa dubartii karaa guutuudhaan parsantaa 50% galmaan gahuun dirqama ta'a waan ta'eef kallattii kanaan qabatanii immoo haalli mijaa'aa qabnu ni jiraachuu godina keenyatti. Dubartii adda duree baay'ee qabna. Jaarmaayleen akkasii jiru. Konferensiileewwan nageenyaa sadarkaa aanaatii fi mariiwwan gurguddaa bara kana gaggeessine keessatti gahee olaanaadhaan dubartoonni akkaataa itti raawwatamu baay'ee kan nama gammachiisu waan ta'eef ammas kun waan harkaa qabdan akka cimina ijootti qabatanii cimsuun. Wanni hafummoo hanqinootaaf gabaasa irra laaltan irrattis marii irra laaltan irrattis xiyyeeffannaa olaanaan hanqina kana karaa itti furamuu danda'utti yoo xiyyeeffattan ciminoota immoo daran babal'isuuf yoo xiyyeeffattan gaariidha. Inni biraa wanni isin dhaabuu barbaadu godinni keenya ilaa hanga ammaa nagaya boorus nagaya ta'a. Garuu haa ta'u diinni irratti xiyyeeffatee jira.